Oduu ijoo. Jiraattonni magaalotaa fi godinoota Oromiyaa garaa hiriira bahuun deeggarsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif qaban ibsaniiru. Labsiin galmee paartilee siyaasaa fooyya'e. Oduu biyyaalaatiin Iraan rookeetii saatalaayitii baatuu fi kiiloomeetira 500 furguqfamuu danda'u hojjechuu yaaluu eegalte. Akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kana isinitti himnaa oduu waliin himabittu shumeeti. Oduuwwan keenya kan ittiin jalqabnu hiriira deeggarsaa ministeera muummee Abiy Ahmedii fi akka guutuu Oromiyaatti gaggeeffameen wal qabata nu waliin tura. Gaggeessummaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmeditti gammada ta'uu isaanii jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa hiriira deeggarsaa bahuun himanii jiru. Injifannoon murna TPLF irratti argame hiriira deeggarsaa bahame kana adda isa taasisaas jedhan hirmaattonni hiriirichaa. Ababayyoo Kafanii dabalatu kana qopheesseera. Injifannoo raayyaa ittisa biyyaa gaggeessummaa ministeera muummeen murna juntaa irratti galmaa'eef beekamtii kennuuf jiraattonni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee hiriira deeggarsaa bahaniiru. Jiraattonni hiriira deeggarsaa kana irratti argaman kunniin injifannoo murna juntaa irratti argametti gammaduu isaanii ibsanii gara fuula duraas ministeera muummee fi raayyaa cinaa kan dhaabbatan ta'uu himaniiru. Ammas barumsaa ta'u Dr. Abiy cinaa dhaabbannaa jechuudha. Cinaa dhaabbannee jechuudha raayyaa deeggarsaanis dhiiga kennuudhaanis raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa ni dhaabbannaa jechuudha. Yoo juntaa'uun ከጉድጓድ ውስጥ ነው ያወጣው. Juntaa boolla keessa gadi baasaa jira. Injifannoon kana oli hin jiru. Hiriira isa cinaa ammallee jirra, borullee jirra. Qeerroo keenya wajjin. Sagantaa hiriira deeggarsaa injifannoo raayyaa ittisa biyyaa gaggeessummaa ministeera muummeen argameef beekamtii kennuuf qophaa'e kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee hawaasa magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa hiriiricha irratti argaman galateeffataniiru. Injifannoon humna juntaa irratti argames kan guutuu uummata biyyattii ta'uus ibsaniiru. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf gama juntaa irratti tarkaanfii fudhatameen injifannoon argame kan uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota hundaa akka ta'e kan agarsiisu deeggarsi uummanni keenya raayyaa ittisa biyyaatiif gama hundaan taasisaa ture ragaan kan ba'amuu fi har'as injifannoon argame kan hundaati kan keenya jechuudhaan injifannichaaf beekamtii kennuu hooggantoota injifannoon kun akka dhufu taasisaniif deeggarsa ammas duuba jirra jechuudhaaf kan ba'ame ta'uusaa uummata keenya galateeffachuun barbaada. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Halaaka Simbirroos hiriirri deeggarsaa amma duras ministeera muummeef bahamee akka ture yaadachiisuun inni kun ammoo injifannoo humna juntaa irratti galmaa'een booda kan bahame ta'uu ibsaniiru. Hawaasa hiriiricha irratti argamanis galateeffataniiru. Guyyaa hadhaas dabalataan hiriirri wal fakkaatu gaggeeffamaa jira. Hiriirri kun waan wal fakkaatuuf waan addaan ba'u qaba. Hiriirri lachuu ummanni keenya Dr. Abiyyiin si wajjin jirra jechuu fi hiriira taasiseedha. Garaagarummaan isaa waxabajjii 16 yeroo ummanni keenya gammachuuf jaalala isaa hoogganaa keenyaaf ibsuuf bahe humni juntaa hooggansa Geetaachoo Asaffaatiin hoogganaa keenya ajjeesuuf boombii darbachuun guyyaa yaalii badiitiin taasisee ture. Hadha waggaa 2 booda deeggarsi hoogganaa keenya akkuma cimee jabaatee akka itti fufe yoo ta'u humni badii sun bakka jiru manca'ee hadha boollaan tuutaa keessatti yoom du'aa yoom qabama jedhee boo'icha irratti argama. Kanaaf hiriira injifannoo irra teennee gaggeessaa jirru waan ta'eef baga gammaddan isiniin jedha. Bulchaan godinichaa hiriirri deeggarsaa magaalaa Adaamaatti bahame kun qaamolee lamaaf ergaa dabarsuu kan danda'u ta'uu ibsaniiru. Uummanni kun ergaa guddaa tokko qaamota lama dabarsuu jira. Tokkoffaan humni yeroo hunda uummanni Oromoo biyya ijaaruuf seenaa hojjechuuf tattaaffii guddaa yoo godhu miila uummata Oromoo jala dedeemuun injifannoo uummanni Oromoo gonfate jala hatuun abbaa biyyaa abbaa Itoophiyaaf godhuu barbaaduuf adaba horadhuu dubbiin akkasii miti beetas gabbaa'ii injifannoon abbaa qabdii jedheet hubannaaf barumsa isaa kennuuf ergaa dabarsaa jira. Ergaan lammaffaan humnoonni yeroo hunda ergamummaa jaalatan humnoonni yeroo hunda boochisuuf boo'uuf jiraachuu barbaadan uummata Oromoo abbaa milkii abbaa injifannoo duun ta'in madaa waggaa 100 kaasuun isa boochisuun maqaa boo'icha isaatiin galii argachuu fi jiruu jiraachuu warri barbaadan ummanni Oromootiif dachiin Oromiyaa ka booyaa uduun ta'in ka gammachuuti
warri boo'uu barbaadan bootti gammoojjii daddawit keessatti jedhee ergaatti akeekkachiisuu irratti argamu. Sagantaa magaalaa Adamaatti qophaa'e kanarratti hiriirri deeggarsaa bahame mootummaan injifannoo dabalataa nageenyaa fi misooma irratti akka galmeessuuf kan dandeessu ta'uunis himameera. Bulchiinsa magaalaa Jimmaattis hiriirri deeggarsaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed ba'amee jira. Jiraattonni hiriiricha irratti hirmaatanis uummanni Oromoo jijjiirama qabsoo isaatiin argatee cimsee utubuu qaba jedhanii jiru. Gabaasa riippoortarri keenya Muktaar Abdullaan biraa Jimmarraa nuun gahee olaanaa addisaa akka ta'utti dhiyeesse. Hiriira deeggarsaa magaalaa Jimmaatti ganamarraa eegaluudhaan gaggeeffameen jiraattonni magaalittii kumaatamaan lakkaa'aman bahuudhaan deeggarsaa hooggansa jijjiiramaaf qaban agarsiisaniiru. Hiriiricha irratti abbootii gadaa fi abbootii amantaa dabalatee qaamoleen hawaasaa hundi kan hirmaatan yoo ta'u, duudhaa waliin jireenya uummanni Oromoo ittiin beekamu itti fufsiisuun guddina biyyaa ni dhugoomsinaa jedhani. Jijjiiramaa ministeerri muummee Abiy Ahmed akka biyyaattis ta'ee akka naannoo Oromiyaatti argamsiisaa jirus cinaa dhaabbachuudhaan kan itti fufsiisan ta'uu isaanis dubbatani. Qabeenyaan Oromoon naannoo kanarratti qabu ormatu juuntaatu abbaatti ta'e abbaan biyyaa iyyoomee rakkatee gadadoomee waan hojjetu dhabee hamma yoo Rabbi jedhe kun hariin harka ummata harka abbaa biyyaatti waan deebi'aa jiruuf sektarii hariidhaan wayyaaneen nu xaxee waan nurra jiruuf kun nurraa garagalee injifatamee deemuusaa guyyaa gammachuu guddaan natti dhagahame. Wantumti nu dhufneefi muummicha ministeeraa kan keenyaa Dr. Abiy Ahmed bukkee isaanii dhaabachuudhaan holola hedduu kana gaggeeffamaa jiru cabsuudhaaf gara fuulduraatti gatii isaan nu tarkaanfachiisanii nu ceesisaa nu jennaan badhaadhina bukkee dhaabbannee akka jirru ibsuudhaaf waan. Mootummaan jijjiirama ana mataa koodhiisee akka ummata magaalaa Jimmaa dhiisee akka Itoophiyaa guutuu jijjiirama baay'ee nuuf fideen jedhaan. Jijjiiramni guddaan kara dargaggootiin, kara qeerrootiin, kara dubartootaatiin mirgi keenya ifa baanee adda dhumnee asirratti ishqiidhaan gammachuudhaan wal arguun baay'ee waan namatti toludha. Fuuldurri keenya ifa gara fuulduraatti. Wareegama lammiilee hedduun jijjiirama biyyattii keessatti dhufe qixa barbaadamuun itti fufsiisuudhaaf gaheen hooggansi Dr. Abiyyiin durfamu taphataa jiru Afrikaadhaaf fakkeenyaa kan jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Tijaanii Naasrii dimokiraasii dhugaa lafa qabsiisuudhaaf hooggansi Dr. Abiyyi sochii taasisaa jiru uummanni hunduu cinaa dhaabbachuu qaba jedhaniiru. Kana keessatti biyya Oromiyaa Itoophiyaan dimokiraasii maqaadhaaf tabbakamaa ture, maqaadhaaf odeeffamaa ture. Muummeen ministeeraa ayyoota keenya namoota uummata Oromootiif saba Itoophiyaati ashabbaarii jedhamuudhaan, isa kaaniin xabbaab jedhamuudhaan, isa kaaniin tinkanyaa jedhamuudhaan biyya kanarraa godaansaa turan dimokiraasii biyya kana miidiyaa irraa kaasee namoonni biyya adda addaa turan gara biyyaatti akka galu kan godhe waggaa lamman kana keessa muummee Dr. Abiy waan ta'eef baga gammaddan jechuun barbaada. Uummatni godinichaa jijjiirama damee hundaan biyyattii keessatti dhufaa jiru akka deeggaranii fi mootummaanis gaaffii uummataa deebisuudhaaf hooggansi kutannoon kan hojjetu ta'uu kantiibaan magaalittii Tijaanii Naasrii waadaa seenaniiru. Dabaluunis qaamolee nageenya uummataa jeeqan fuuldura dhaabbachuudhaan hawaasni nageenya isaa mirkaneeffachuudhaaf itti fufinsaan mootummaa cinaa hiriiruu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. Ergamtoonni jalaamoo akka biyyaattis gareen abaa'oo shanee fakkaattoota isaa ta'anii achitti see'omaa waraana biyya keenya keessatti naannoo Gujii, naannoo Wallaggaa, godina Jimmaayis, Oromiyaa yeequudhaaf ergamtoonni jaraa gosta akka abaa'oo shanee, gosta akka Abin, gosta akka Baaldaraas ummata keenya boodatti buusuudhaa kan deebi'e yeroo gabaabaa keessatti ummanni magaalaa Jimmaa, ummanni Oromoo yeroo kamiin caala ummata keenya ce'isa waan ta'eef muummee ministeeraa bukkee dhaabbachuun keenya murteessaadha waan ta'eef amma sarara deebi'ee baga gammaddan warri kana qopheesse baga gammanne jechuun barbaada. Dr. Abiyyiin jaallachuun ammachummaa tokkummaa jaallachuun. Qaamoleen jijjiirama hooggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamuu gufachiisuuf yaalan kan balaaleffatan ta'u jiraattonni magaalaa Sabbataa fi naannoo ishee himanii jiru. Jiraattonni magaalattii dhaadannoo garaagaraa qabachuun deeggarsa hooggansa jijjiiramaatiif qaban ibsanii jiru. Nuraamaan tordofe.
Jiraattonni magaalaa Sabbataa fi naannoo ishee dhaadannoolee garaagaraa qabachuun deeggarsa Dr. Abiy Ahmadii fi bulchiinsa isaaniif qaban hiriira nagaa bahuun agarsiisaniiru. Hiriira nagaa Steediyeemii Sabbataatti gaggeeffame kanarratti jiraattonni hirmaatan tokko tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti fudhatamee fi jijjiirama bulchiinsa Dr. Abiy Ahmadiin biyyattii keessatti dhufaa jiru deeggaruun hiriira bahuu dubbatu. Deeggarsaan isa ibsuudhaaf ani kana hidheetoo ibsuu hin danda'u. Baay'ee kana ibsuu hin danda'u waan ta'eef baay'ee na gammachiiseera. Kinoo juntaawwan haala malees kinoo adeemsa duraan irra jiran irraa kinoo akka nu taasisuudhaaf kinoo ankalees akka hin taane irra jirra turre arraboo kanarra gahuu keenyaaf baay'ee nu gammachiiseera. Obbo Abiyyi sirriitti ija keenya kan nu cufame nu banee raawwate baay'ee kanaaf amma sirriitti nutti gammannee raawwannee fardeen keenya irree qabannee uffata aadaatirree uffannee raawwannee baane amma walgahii kana kabajuudhaaf hacuucamnee kan duraan turre sana bara hacuucamnee turre sanarratti amma immoo Waaqayyo aangoo nuu kenne karaa keenyaa miti aangoon bakka Waaqayyo irraa argame jedheen baay'ee natti toleera na dhugaas injifannoon keenya jechaadha akka addunyaatti Dr. Abiy irraan jalqabee baay'ee juntaadhaan jechaadha macarrashaa dhuma isaa waan ta'eef har'a bakka awwaallee akka galletti natti mul'ata jechaadha. Ammas taanaan boris taanaan hadhas taanaan deeggarsa Dr. Abiy qabnuuf deeggarsa ittisa raayyaa ittisa biyyaatii qabnu hamma lubbuu keenya kenninutti waliin jirra. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa obbo Waaqayyoo Halaakee uummanni magaalaa Sabbataa tokkummaan badhaadhina milkeessuuf akka carraaqu dhaamaniiru. Nuyi akka uummata Oromoo akka uummata Itoophiyaatti kan bareennu waliin kan bareennu walitti hidhamneet kan bareennu wal jaalanneet kan bareennu wal qabanneet Oromoon hammataadha hammachuun beekama hammatee bulchuu beeku hammatee waliin qabatee bulchuu beeku kanaaf sabaa sablammiin uummata magaala keenya keessatti argamnu hundi tokko taanee garaagarummaan keenya bareedina keenya waan ta'eef wal qabannee badhaadhina keenya akka mirkaneessinu asumaan isinii dhaamsa dabarsuu barbaannaa jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa obbo Birhaanuu Baqqalee gama isaaniin guyyaan kun guyyaa addaati jedhaniiru. Guyyaan har'aa kun guyyaa seenaati. Guyyaa har'aa seenaa hojjechaa jirra kan nu jechisiisu ilma gaafa xiiqii kutataa dhiiraa obsaa akkuma dubbii ilaalu gaafa obsa fixate halkan tokkotti gaara karraasu gara lafeessa abbaa hiyyeessa fi qonnaan bulaa bilchina sammuu qabuun abdii Afrikaa fi addunyaa badhaafamaa noobeelii addunyaa kan ta'e gaggeessummaa looreetii nagaa Dr. Abiy Ahmed guddummaan saba keenya fi biyya keenya akka dhugoomu humna qabnuun maallaqa qabnuu fi lubbuu bakka hin buune qabnuun mul'ata muummicha ministeera keenyaa fi galma badhaadhinaa qabannee yeroo gabaabaa keessatti akka dhugoomsinu diinota keenyaafis ta'ee firoota keenyaaf qaama biyya keessa jiruufis ta'ee addunyaaf daandiin keenya tokkoof tokko ida'amuu galmi keenya badhaadhina akka ta'e waan agarsiisneef seenaa hojjennee jirra. Gareen finxaaleeyyiin maqaa Itoophiyaa waamaa Oromiyaan rakkoo keessa jirti jechuun ololaa sobaa odeessu murnaa juuntaarraa barachuu qabaa jedhan jiraattonni magaalaa Sulultaa hiriir deeggarsaa Dr. Abiy Ahmed fi mootummaa isaaniin durfamu deeggaruu magaalaa Sulultaattis bahamee jira. Sammuu Taaddasaa Tarrafaatu hordofee. Hiriirri deeggarsaa hooggansaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed leellisuu fi gammachuu injifannoo juuntaa irratti argame ibsuu bulchiinsa magaalaa Sulultaatti taasifamee jira. Hiriirichaan dhaadannoowwan tokkummaa fi jaalala uummattootaa faarsan agarsiisa aadaa fi fardaatiin dabalamees taasifamee jira. Maqaan koo Lammaa Lammiin jedhama. Yaa jiraataa ganda Walee Lubeeti. Magaalaa Sulultaa. Muummichi ministeera keenyas immoo akkuma beekamu akka addunyaatti abbaa nagaati.
nutis immoo akka bulchiisa magaalaa sultaa ganda walee dubeetitti faradoo keenya hawaasa keenya wajjin hawaasni keenya faradoodhaan qeerroon qarreen gammachuu siduu ka jirraa bakka barbaaddu ga'e waan jennu saniif siduu ka jirraa yoomiyyuu akka milkooftu akka biyya tana milkeessitu sidee garraa siduu ka jirra waan jennu saniif baane. Maqaan kiyyaa Abdoo Ammadee Mummadaan jedhama. Kan hin jiraadhu nunnu mana bichuu magaala sultaati. Kan inni irraa dhufe ammoo naannawa erergootaa kan jedhamu naannaa Soomaalii juntaa fi abdiilleedhaan kan achirraa buqqaane ummanni keenya achitti saamamee qabeenya keenya dhabnee har'a ummata keenyaan tajaajilamnaa jirra magaalaa sultaa. Ani gara kiyyaan juntaa nin balaaleffadhaa nin jibbaasii akka isaan barbadaa'an hin barbaada. Asnaaqay Tasammaan jedhama. Duwwaa tokko gootii 4 keessa jirra. Mootummaan keenya amma maaliif waa kana amma egaa inni dhufee kana nu sirreesse mabtii isaa arganne tumamuus dhiifne mabtiin keenyas nu kabajame kabaja arganne Dr. Abiyyitti waan amma salgaarra nu haa bulchu mangistii keenya. Ololli miidiyaalee fi qaamonni garaagaraa jijjiiramicha gufachiisuuf Oromiyaa keessa nagaan hin jiru jechuudhaan sabaa fi sablammoota tuttuqaa jiran balaaleffatanii jiru jiraattonni magaalaa Sulultaa. Maamuu yaadatee hin jedhama ganda walee dubeeti. Dr. Abiyyi wanna barbaachisu hunda isa bira jirraa muummicha ministeeraa keenya biraa. Warqee Fayyeetan jedhama. Duwwaa tokko taanee deeggarra ammas mangisti keenya bira jirra arras borus tokko taanee deeggarra. Uummanni Oromoo nama hammata malee nama hin dhiibu. Nama wajjin jiraachuu barbaada. Hin guddifataa hin hammata. Hin dhiibu. Oromoon hin dhiibu. Oromoon nan tuqinaadha malee hin dhiibu. Oromoon hin dhiibu. Annu dhiibu anan biraati. Innis immoo of keessaa baafna. Itti deemna. Itti fufna. Biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u malee waan dhuftutti poolisii goonni taanee hin tumna wanna nutti dhufutti. Wanna biraa homaa. Baqqalaa Birruun jedhaa magaala Sulultaa teessoo ganda walee lube. Abbaa Gadaati gadaan koo gadaa Marmadeeti. Kan beekuma qabu beekumaan akka abbaa Gadaatitti cinaa ijjannee deeggaruu barbaanna nu deeggarsi keenya yoo deeggarsa nuun kennine muummee keenyas qubaatti homaa godhuu waan hin dandeenyeef raayyaan ittisaatis qubaatti waan godhuu hin dandeenyeef wanna rakkina isaanii cinaa ijjannee cinaa hiriirree duuba isaanii hiriirree eegnee biyya keenya bilisa baasuu barbaanna. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Salamoon Abbabaa gama isaaniitiin qaamoleen nageenya Oromiyaa fi saboota Oromiyaa keessa jiraatan irratti olola hin taane oofaa jiran juuntaarraa barachuu qabu jedhan. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Sulultaas tumsaa ministeera muummee Abiyyi Ahmediif qaban ibsuudhaan misooma magaalaa isaanii fi biyyattii ariifachiisuudhaan qooda isaanii kan ba'an ta'us hiriira kanarratti dubbataniiru. Akka Oromootti hoggansi Oromoo seenaa biyya kanaa keessatti jijjiiramoota waggoota lama kana keessatti ajaa'ibsiisaa ta'e karaa dimookiraasiitiin karaa misoomaatiin hojii baay'ee ta'e akka federaalattis akka naannoo gaggeeffamaa jira. Kun itti fufuutu irra jiraatadha. Kanaaf humnoonni badii tokko karaa adda addaatiin naannoon Oromiyaadhaa uummanni Oromootis akka waan saba biraa of keessatti qabachuu akka waan saba biraa of keessatti hammachuudhaan beekamti ololaa jiru. Kana garuu uummanni Oromoo ofiisaatiif haa ta'u uummata akkas jedhuufillee uummata fakkeenyummaa qabudha. Aadaa qaba, seenaa qaba, ittiin dhalate, ittiin uumame. Kanaaf kana namayyuu uummata Oromootiin jechuu hin danda'u waan ta'eef saba biraa naannoo keenya keessa jiran akka waan ofitti qabachuu hin dandeenye yeroo adda addaa ergaa biyya diigu ergaa uummata Oromootiif saba biraa walitti buusu dabarsaa ture. Ergaan sun kalees iddoon qabu ture, har'allee iddoon qabu, boorsi iddoon qabu waan ta'eef akkuma kalees hawaasa magaalaa keenyas uummanni naannoo keenyas aadaa hammachummaatii fi jaalalaan sabaa salmoota biraa wajjin tokko ta'ee jiraate nageenya isaa misooma isaa biyya misoomte biyya badhaate fuulduratti deemuudhaaf akka mootummaa keenyatti qabatamee deemaa jiru kana milkeessuudhaaf uummata mootummaa dugda duuba dhaabbatee mootummaa kanaaf lafee dugdaa ta'ee jijjiiramichis qabsoo isaatiin hoggansa haroon kunis uummata Oromoo keessa dhufe waan ta'eef fuulduratti itti fufsiisuudhaaf uummata yeroo kamiillee olola adda addaa osoo hin dhagahin kanaaf osoo hin jilbifatiin kanaaf osoo gurran kanneen fuuldura deemuudhaaf uummata kutataadhaa fi uummata akka uummatatti naamusa qabu ta'uu isaa carraa kanaan ibsuun barbaada. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa fi magaalaa Naqamtee hiriira deeggarsaa ministeera muummee Abiyyi Ahmediif taasifame irratti hirmaatan jijjiirama argame tumsuu fi walqixxummaa dhugaa fi obbolummaan sabaaf sablammootaa biyyattii keessatti cimsuudhaaf kan hojjetan ta'uu dubbatanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni aanaalee godina Baalee fi magaalota godinichaa hiriira deeggarsaa kana bahanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Wallaggaa Bahaa fi godina Baalee Hawwii Taaffisaatu dhiyeessa.
Godina Baalee magaalaa Roobeetti qaamoleen hawaasa garaagaraa ministeera muummee Abiy Ahmediif hiriira deeggarsaa bahaniiru. Kaayyoon hiriirichaas injifannoowwan galmaa'an tumsuu fi jijjiirama eegalame itti fufsiisuuf akka ta'e qaamoleen hiriirichaa magaalaa Roobee irratti argaman dubbataniiru. Uummanni keessa ubbeekee har'atti sabaaf sablammoota of keessi of keessatti hammatee hiriira guddaa akka godina Baalee Roobee irratti bahanii ilfatanii boqochaa jiran waan ta'eef ilfannaa san keessa jiran. Hiriira deeggarsaa muummicha ministeera keenya Dr. Abiy godina Baalee magaalaa gudditti godina keenya Roobee irratti argamna. Kanaaf isa cinaa dhaabbannee Oromiyaa agartee ni misoomsifna itti fufsiifna. Olaantummaa biyya kanaa keessatti sabni tokko namni tokko jiraachuu osoo hin ta'in sirna gadaa keenya irraa kan baranne san aadaa saniin sabaaf sablamni nu keessa jiru qabannee biyya tana ceesisuudhaaf abbaan Oromoo akka ta'e argisiisuudhaaf baanee jechuudha kanadha. Kantiibaan magaalaa Roobee obbo Gazzaa Hanyii Dajanee jijjiiramoota ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin galmaa jiran jajjabeessaa fi abdii kan namatti horu ta'uu himuun jiraattonnis mootummaa cina dhaabbachuun jijjiiramicha akka tumsan gaafataniiru. Bulchaan godina Baalee obbo Abdul Hakim Alii dargaggoonni humna guutuun misooma irratti hirmaachuun ofii fi biyya isaanii jijjiiruu akka qaban dhaamaniiru. Akka jeneraal Waaqoo guutuu jedhee gabrummaa iddaan buqqifnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifna jedhame san ilmaan jeneraal Waaqoo guutuu itti guddise sun isin waan ta'eef Oromoon masaraa mootummaa kan gale dhiiga qeerroo hedduu itti kafalee dhiiga gootota hedduu itti kafalee gootota hedduu itti hidhamee. Bifuma wal fakkaatuun jiraattonni godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamtees hiriira deeggarsaa bahuun hojiilee jijjiiramaa ministeera muummee Abiy Ahmediin eegalaman kan tumsan ta'uu ibsaniiru. Hiriiricha irratti dhaadannoowwan raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessan kanneen sabdaneessummaa leellisanii fi finxaaleessummaa balaaleffatan dhagahamaniiru. Namoonni hiriiricha irratti hirmaatan jijjiiramicha tumsuun walqixxummaa dhugaa fi obbolummaa sabaa fi sablammoota biyyattii cimsuuf kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abiy keenya deeggaruudhaaf jennee jechuudha kan guyyaa irraa hirmaanne. Raayyaa ittisa biyyaa keenya cina jirra jechuudhaa fi isin bukkee jirra tarkaanfii isin fudhattan sirriidha uummanni keenyas isin duukaa jirra jechuudhaaf kan dhufne. Kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgiin hiriirichi fedhii uummanni nagaa fi misoomaaf qabu kan agarsiise ta'uu himan. Hiriira deeggarsaa adda kan godhu juuntaa owwaalame mirkaneessuudhaaf baandota maseenan asitti labsii isaanii murteessuudhaaf warri guyyaa irraa argamtan maqaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetiin baga nagaan dhuftan ulfaadhaa jechuun barbaada. Bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Alamaayyoo Tasfaa gama isaaniitiin uummanni godinichaa deeggarsa raayyaa ittisaa fi mootummaa cina dhaabbachaa turuusaa himuun akkuma deeggarsa isaanii hiriiraan agarsiisan hojii qabatamaan injifannoo argame itti fufsiisuu akka qaban dhaamaniiru. Uummanni keenya qeerroof qarreen keenya imala jijjiiramaa eegalame jalqabbiidha malee waan hin xumuramneef akkuma har'a mootummaa keessan cina dhaabachuun injifannoof argameef gammachuu keessan ibsitan yeroo fuuldura keenya jiru kanattis ijaaramtanii nageenya naannoo biyya keessanii akka eeggattan. Jiraattonni godina Booranaas magaalaa Yaaballootti hiriira bahuun jijjiirama ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin hoogganam kan deeggaran ta'uu ibsanii jiru. Jiraattonni godina Gujii Lixaas hiriira wal fakkaatu bahanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinaalee lamaan irraa nu qaqqabe immoo akka ta'anitti dhiyaata. Hiriirri deeggarsaa ministeera muummee Abiy Ahmed magaalaa Yaaballootti qophaa'e kanarratti jiraattonni aanaalee godina Booranaa garaagaraa hirmaatanii jiru. Hirmaattonni kunneen hojiilee jijjiiramaan asitti hooggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin hojjetaman kan jajjabeeffamuu qaban ta'uu eeranii jiru. Aannoowwan adda addaa qabtunu Dr. Abiy dhaabbii wajjin muummichi ministeera keenya dhaabbii wajjin inni walii taane irree walii taane jiraachuu qabna. Oromoon nu bulchitu jedhan Oromoon ammachi beeku. Oromoon saal beeku, Oromoon tokko beeku, Oromoon ammatta bulchu beeku. Waan namni dara dubbatu, waan siyaasadhaan kaan hadhaara dubbatu, eegus hin caqasu hin dandeenyu. Nu barumsa Dr. Abiy waliin jirra, muummichi ministeera waliin jirra. Wal qabannee mootummaan keenya aga tanaan qara mootummaa gurraan dhageenya malee mootummaa atattamaan manaa fi manaa dhufee manaa maatii dhufee nu bira dhaabbatu Dr. Abiy dhagarree kanaafuu hin galateeffannaa. Bulchaan godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo guyyaan kun guyyaa seena qabeessaa fi awwaalli garee juntaa fi harcaatota isaanii itti dhugoomedha jedhan. Ilmi abbaa gadaa uummati godina keenyaa uummati Oromiyaa uummati Itoophiyaa tokko ta'ee
waan barbadeessitaniif injifannoo juuntaatiin duwwaa arguu keenyaaf bakka gammadanii isin jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaatti irra deeggarsaa kana bahanii jiru. Hiriira deeggarsaa kanarrattis lammiileen ololaa sobaa qaamolee garaagaraan osoo hin jilbeeffatin misooma irratti akka ciman dhaamameera. Nuti durillee gizee xaaliyaanillee tokkummaan wal qabannee garbummaa faranjii jalan bullu jennee wal qabannee haanee warra baasineedha. Amma immoo naabiin kenna abbaa hangoota abbaa misoomaati hin dadhabsanu nu gonni isaa jirra. Muummicha ministeeraa Abiyyi abbaa keenya du'e jedhanii ololan teeneen duraasaa turani. Hinduuni ammas hin jira dargaggoof jaarsaa jaartiin osoo hin jedhini olola kana mariin wal qabannee wal jaarree jaarsaaf diqqaa osoo hin jedhini ifirraa hin. Bulchaan godina Gujii lixaa boota Farii Wandaafraaw hawaasni ilaalcha wal jibbaa fi tuffii keessaa bahee ilaalcha jaalalaa cimsoo akka qabu dhaamaniiru. Ilaalcha jibbinsaa keessa teennee mo'achuu waan hin danda'amneef ilaalcha jaalalaa obbolummaaf tokkummaa cimsachuu qaba. Misoomaan badhaadhina fiduuf nagaa mirkaneessuuf kan danda'amu sammuu misoomtu yoo qabaanne qofaadha. Hattuu fi naaftuun ammoo sammuu misoomaa waan hin qabneef objuun isaanii yeroo hunda nagaa booressuudha. Komishinarri Komishinii Misooma Horsiisee Bulaatti qindeessaan Misooma Horsiisee Bulaa obbo Roobaa Tarcee jijjiiramaa yeroo ammaa biyyattii keessatti dhufe cinaa dhaabbachuun akka utuban eeruun tokkummaan uummataas cimu akka qabu hubachiisaniiru. Itti gaafatamummaa biyya kana bulchuu yeroo harka isaatti galu jaalalli waa hunda bitaa obsuun waa hunda bitaa jedhee jaalalaan biyya ijaaruu jalqabe. Ijaarsi sun itti fufee jira. Hir'annee obsis biyyaa qabaa, obsis haqa qabaa, yeroo isaatiitti yeroo uummanni Itoophiyaa guutuun injifannoon kun duubatti deebi'uu hin dandeenye jedhe isin dabalatee kaabaa fi kibbaa duubatti deebi'uu kan dandeenye mirkaneessitanii jirtan humna keessaniin, yaada keessaniin, mallaqa keessaniin, ijoollee keessan wareegdanii jijjiirama kana tursitan. Jiraattonni aanaalee godina Harargee lixaa fi magaalota garaagaraa hiriira deeggarsaa kana magaalaa Cirootti raawwatanii jiru. Jiraattonni hiriiricha irratti argaman kun jijjiiramicha tumsuudhaan ce'umsa siyaas-dinagdee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed raawwatan dhugoomsuudhaa fi gahee isaan irraa eegamu kan bahatan ta'uu himanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee lixaa irraa nu qaqqabe kattantu simbira ga'a. Guyyaa ku guyyaa addaati guyyaa injifannooti guyyaa seena qabeessa Dr. Abiy muummicha ministeeraa keenya si cinaa jirra. Nuti lafee ati lafee duuta Oromooti Itoophiyaan Oromiyaan biyya tana si waliin jirra waan ati itti maammataa fi tarsiimoo ta'e galmaanni keenya si cinaa jirra jechuun har'aan tana deeggarsa isaatiif bifa kanaan baanee asitti argama. Har'as boruus nuti ka deeggarru Dr. Abiy badhaadhina kanaafi asitti uummata keenya afeerree argamnee jechuudha. Arras borus kan itti nu bulchus haummanni filatus Dr. Abiy fi badhaadhina. Junta hangamma biyya saama ture waggaa 27 baroorra uummata Oromoo cunqursaa turan kana yeroo gabaabduu keessatti obsa gahaa obsee dadhabee jennaan yeroo gabaabduu keessatti isaan barbadeessu kanaaf har'a hiriira nagaa kana akka ana gammachiisitti dhufnee jechuudha. Iddoo kanatti argamu keenya gammachuun guddaan nutti dhagahamuu kan ibsinu ta'uu barbaachisaadha jechuudha. Inni biraas ammas lukkuu hanga lubbuutti cinaa jirra jechuudha. Dr. Abiy nama tokko qofaa miti jechuudha. Iddoon hundi Dr. Abiy jechuudha. Akka Itoophiyaatti namni dhaabbatee deemu kun Dr. Abiy marti isaadha jechuudha. Dr. Abiy cinaa halkanii guyyaa rafnus kaanus fiinus isa cinaa jirra jechuudha. Deeggarsa Dr. Abiy deeggaruudhaaf jecha qabsoo inni nu bira dhaabbateetiin biyya keenya bilisummaa baaseef jecha gammachuu saniif asitti argame. Yeroo ammaa kanatti yeroo juntaa itti cabsinee fuuldurri keenya misoomaa fi guddina diinagdee ceesisuuf itti lafaa kaanee jirru waan taaneef asitti argameetiin jira jechuudha. Yeroo ammaa kana juntaa cabsinee juntaa lammata lafaa kaa'ullee yoo jiraate muummicha ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed si cinaa jirra si bira dhaabbannaa yoomiyyuu si deeggarraa. Misoomas ta'ee karaa kallattii hundaan hirmaannee gufuu fi gufaata biyya teenya keessa jiru buqqisiifnee waliin dhabamsiisuudhaaf akkuma juutaa buqqifnee maqalee keessa dhabamsiifne sanitti ka biyya keenya keessa illee jiraatee Abiyyitti gufuu ta'aa fi misoomatti gufuu ta'aa jiru
harka ol qabannee dhaabannee akka dargaggeessa tokkotti ni dhamansiifnaan ja'a. Magaalaa Duukamitti hiriirri deeggarsaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin raawwatamee jira. Jiraattonni magaalattii jijjiiramicha itti fufsiisuudhaaf gahee isaanirraa eegamu kan bahatan ta'uu himaniiru. Jiraattonni magaalaa Duukamii fi naannawaa ishee kumaatamaan lakkaa'aman hiriira deeggarsaa irratti argaman kabajaa ministeera muummeetiif qaban ibsanii jiru. Qaamoleen nageenyaa biyyattii booressuun jijjiiramicha gufachiisuu yaalanis balaaleffataniiru. Injifannoon raayyaa ittisa biyyaa murna TPLF irratti galmeessise dandeettii hooggansaa fi bilchina ministeera muummee Abiy Ahmed kan agarsiisu ta'us dubbataniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed lammiilee hiriira nagaa bahuun deeggarsa isaaniif qaban ibsan galateeffataniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ergaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin sagalee deeggarsaa fi isin waliin jirraa jedhu guutummaa Oromiyaatti taasifameen baay'ee kan galateeffatan ta'uu himaniiru. Ergamni addaa mootummaa uummata tajaajiluu qofaadha ergaa jedhus ka'anii jiru. Tajaajiltoonni uummataa sadarkaa garaagaraa irra jiran deeggarsa akkasii irraatii kan barannuu fi hubachuu qabnu itti gaafatamummaa keenyaa sirriitti bahuun waamichaa fi imaanaa uummataa kan nurraa eegamu jiraachuu isaa hubachuu qabna jedhan. Ergaa isaanii kanaanis deeggarsa guddaa har'aa mul'atee fi jiraattota naannoo Oromiyaa hundaa guddaan galateeffadha jechuun xumuraniiru. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya hiriira deeggarsaa kanarratti gabaastonni keenya magaalota adda addaatti argamuun hiriiricha maalirraa akka ture daawwataniiru. Isaan keessaa immoo riippoortarri keenya Taaddasaa Tarrafaa gara magaalaa Sulultaa warreen imale keessaatidha. Daawwannicha irratti yookaan hiriira kanarratti wanti addaa yookaan caalmaadhaan sagalee akkamitti dhaga'amaa ture kan jedhu nu kaasime. Galatoomii egaa guutuu Oromiyaatti akkuma jalqaba kaastee hiriirri gaggeeffamee jira. Kunis jijjiiramicha deeggaruu fi injifannoowwan dhufan gama nageenyaa gama olaantummaa seeraa akkasumas immoo guddina biyyattiitiif jalqabbii amma biyyattiin irra jirtuu fi kunis hooggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffame waan ta'eef kana ni galateeffanna jedhee jira uummanni. Akka magaalaa Sulultaa ni taajjabettis gaa jiraattonni magaalaa Sulultaa sabaaf sablammoota baay'eetu magaalaa sana keessa jiraata. Isaanis deeggarsa ministeera muummee Abiy Ahmed qabanii fi hooggantoota isaan jala jiran walumaa galatti galateeffatanii jiru. Gama biraatiin immoo egaa olaantummaa seeraa keessaayyuu raayyaa ittisa biyyaa akkasumas immoo humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti badii raawwate kanas immoo tooftaadhaan ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimma kana garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kana xumuratti godhanii injifannoon kun dhufuu isaatti hooggansa isaan kennan jechuudhaan irra caalaa kana galata qabna dinqisiifannaas qabna jedhanii jechuudha jiraattonni magaalaa Sulultaa jechuudha. Gama biraatiin egaa itti fufiinsaanis immoo ministeera muummee bira dhaabbannee hooggansa isaan kennan mootummaa isaan hoogganan cinaa dhaabbannee isaan deeggarraa isaan wajjin jirraa dhimma barbaachisu irratti ministeera muummeen deeggarra jedhanii jiru. Gama biraatiin Oromummaa wajjiniin wal qabatee akka magaalaa Sulultaatti Oromummaan keessaayyuu akka biyya kanaatti hammattummaadhaan beekamaa. Kanaaf sabni Oromoo akka saboota hundumaafiyyuu fakkeenya ta'etti biyya kana keessatti qooda olaanaa qaba. Kanammoo qaamoleen dhoksuudhaaf deeman ni jiru. Oromummaan gaaddisa bilisummaati akkasumas immoo walqixxummaa fi obbolummaa fakkeenya guddaa saba ta'uu danda'udha. Garee fi ammas qaamoleen tokko tokko kanarraatii barachuu qabu, juuntaarraa barachuu qabu. Injifannoo qeerroonis haa ta'uutii hooggansi jijjiiramaa kun fide walumaa galatti uummanni Oromoo fi sabaaf sablammiin kun fide fudhachuu dhiisuu fi hooggansuma jijjiiramaa kanarratti illee dhiibbaa uumuudhaaf qaamolee yaalan ni jiru. Kun immoo hooggansa kanas bakka bu'u nutis immoo karaa jedhan kana hin fudhannu jedhanii jiru jechuudha. Kanaaf fakkeenyummaa uummanni Oromoo qabu kana akkasumas immoo hooggansa amma akka biyyattiitti kennamu kana qaamoleen hin fudhanne jedhan dhiibbaa garaagaraa uumuudhaaf kan deeman ni jiru. Kanaaf kanneen illee ni balaaleffannaa jedhanii jiru. Gama biraatiin gaa yaada kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sulultaa kaan ni jira. Kunis
injifannoon Oromoon fide amananii fudhachuun dirqama ta'a jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo saboonni garaagaraa Oromiyaa keessa ni jiraatu. Uummanni Oromoollee saboota Oromoo hin taane kan naannoo isaa keessa jiran akka dhiibbaa irratti qaqqabsiisu miidiyaaleen biyyattii dabalatee dhiibbaan garaagaraa hooggansa ammaa kanarratti taasifamaa jira jedhanii jiru jechuudha. Kun immoo hooggansa jijjiiramaa amma dhufe kana fudhachuu dhiisuu fi sabaaf sablammii deebisanii yaadan taanetti geessuudhaaf warri yaadan ni jiru. Kanneenis illee ni balaaleffanna jedhanii jiru jechuudha. Walumaa galatti magaalaa Sulultaatti ergaawwan jajjabaa deeggarsaa fi akkasumas immoo qaamolee jijjiirama kana keessaayyuu naannoon Oromiyaa ammallee nageenya hin qabu jedhanii yaada kaasan waan jiraniif miidiyaa dabalatee gabaasa garaagaraatiin dhimma kanarratti hojjetaa jiru waan ta'eef isaanillee ni balaaleffanna jedhanii jiru jechuudha. Walumaa galatti waltajjichi hiriirichi nagaan xumuramee jira. Haala addaan wanta jabde jira waltajjii sanarratti waan argite. Eeyyee uummanni magaalaa Sulultaa akkuma jalqaba kaase sabaaf sablammii baay'eetu jira. Injifannoo dhufetti gammaduu isaanii fi keessaayyuu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waggaa 27 cunqursaa ture kana haala kanaatiin tooftaa kanaatiin xumuramuunsaa baay'ee akka isaan gammachiise kaasanii jiru. Kunis immoo hooggansi Oromoo keessaa bahe bifa kanaatiin tarkaanfii akkasii irratti fudhachuusaa gammachuudhaan ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo uummanni Oromoo hunda hammataa ta'uusaa eenyumtuu kana beekee fudhachuu qabaan jedhu miirri jiraattota magaalaa Sulultaa Oromoon fakkeenya saba kanaa biyya kanaatiif bilisummaa sabaaf sablammoota biyya kanaatiif eenyuma wajjin ta'e jaarraa tokkoof walakkaadha oliif qabsaa ture waan ta'eef kan akka fakkeenyaatti Oromoon bilisummaa saboota biraatiif illee fakkeenya saba ta'uudha waan ta'eef kana amananii fudhachuun dirqama kan jedhu yaanni addatti isaan kaasan kana jechuudha. Ayyee ulfaadhuu galatoomii egaa gabasaa keenya taadisa tarafasitti argamte odeeffannoo bal'aa nu biraan gahuu keetiif daawwattoota gara odeeffannoowwan kanneen birootti kan dabaru ta'a. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni magaalaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa bahuudhaan deeggarsa ministeera muummee Abiy Ahmedii fi mootummaa jijjiiramaa isaan hooggananiif qaban agarsiisaa turanii jiru. Waliigalaan kaayyoon hiriira kanaa maal akka fakkaatu egaa nutti himuudhaaf ammoo hoogganaa ittaanaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa toora bilbilaa keenya irratti argamu. Akka mul'atan obbo Gizaachoo. Nagaa oltanii. Nagaa keessanii. Galata Waaqayyoo. Hayyee ulfaadhaadhaa toora irratti nu argamu keessanii fi eegamee oolman hiriira deeggarsaa guyyaa har'aa guutuu Oromiyaatti gaggeeffame kuni maal fakkaata mee gaggabaabsaatii nutti himaa? Galatoomaan jedhaa godinaalee Oromiyaa magaalota gurguddoo fi magaalota godinaatti guutuutti karaa jechuun danda'amuun iddoo baay'eetti hiriirri tureera guyyaa har'aa. Hiriirri kun waliigalatti fedhii uummataatiin kan qophaa'ee fi bakka bu'oota uummata keessaa ba'anii isaan filataniin kan qindaa'e ta'uu isaati. Erga qindaa'e booda mootummaan gahee sarraa eegamu karaa guutuu ta'een ba'achuudhaaf yaalii godheera. Caasaan sadarkaan jiru nageenya eeguudhaaf. Akkuma sana immoo qaamoti dargaggootaadha sadarkaan jiran uummatuma keessaati dammaqina ofii isaaniitiin qophaa'ummaa ofii isaaniitiin nageenya isaanii mirkaneessuudhaaf sochii taasisan mootummaan carraa kanaan dinqifachuu barbaada. Waliigalatti kaayyoon hiriirichaa akka qabatamaatti dhaadannoo isaan fudhatanii ba'an irraa arguun danda'amutti waa sadii jechuun danda'ama. Calqaba irratti raayyaan ittisa biyyaa keenya aggaammii humna juntaa TPLFin irratti taasifame qolachuu bira darbee birmadummaa biyyaa fi nageenya biyyaa amansiisaa taasisuudhaa fi labsii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf birmadummaa biyyaa eeguu baasee fiixaan baasee injifannoodhaan goolabee jira. Injifannoo kana gama tokkoon uummanni naannoo Oromiyaa kana dura hiriira deeggarsaatiin deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatii fi qabeenyaanis humnaanis taasisuudhaan agarsiisee ture. Amma immoo injifannoo keenya injifannoo raayyaa ittisa biyyaa injifannoo keenyas kan jedhu ejjennoo akkasii waan tarkaanfachiisanii fi deeggarsa injifannooti gama tokkoon jechuun danda'ama. Gama biraatiin immoo irra deddeebi'anii dhaadannoo isaa keessatti akkuma kaasan keessattuu loleeta nagaa addunyaa abbichuuf kabajaa addaa qabnaa. Hoogganaa keenya akka qaroo ija keenyaatti eeggannaa akkuma sanatti hoogganaa keenya wajjin taanee badhaadhina biyyaa fi uummataa ni mirkaneessina dhaadannoon jedhu irra deddeebiidhaan kan dhiifedha. Keessattuu badhaadhinni furtuu rakkoo hundaati kan jedhu sin jira. Abbichuu ni dhageenya ergama keenyas karaa hundaanuu karaa guutuu ta'een ni baanna kan jedhu dhaadannoo akkasii kun immoo kan agarsiisu deeggarsa guutuu Dooktar Abiyyii fi paartii badhaadhinaatiif qaban kan agarsiisedha. Akkuma sana finxaalessummaan farra tokkummaa fi waliin jireenya uummattoota biyyattiiti.
finxaalessummaa ni balaaleffannaa cimsinees ni addeeffannee ni qabsoofna irratti kan jedhu dhaadannoo isaanii keessa hin jira. Kanarraa kaanee hubachuu kan dandeenyu finxaalessummaan Itoophiyaa fuulduratti kan inni ibsinee fi farra guddinaa fi badhaadhinaa ta'uu isaatis kan agarsiisedha. Siyaasni hinaaffaa yaada maleessummaarraa maddaa. Yaadaan dorgomnaa, yaadaan injifannaa kanaafi hojiidhaanis madaalla kan jedhu of keessaa qaba. Kanarraa kaanee kaayyoo gurguddaa kana milkeessuudhaaf hiriira uummataan bahame ta'uusaa carraama kanaan kan hubanne ta'uusaa ibsuun barbaada. Hayyee egaan ittaan sun immoo gaafin isin gaafadhu hiriira kanarraati egaa ergaawwan amma darban kana dhageenye irreettaniiru. Dhaamsa maalii dabarsa? Eenyuuf dhaamsa kan dabarsa? Akka mootummaatti hoo manee maaliitirraa fudhanneerraa hiriira bahame kanarraa jettan? Gama tokkoon mootummaadhaafis dhaamsa guddaa kan dabarsedha jennee fudhannaa. Maaliidhaa hojiin hojjetamu qabatamaadhaan mul'achuu yeroo calqabu keessattuu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan tarkaanfii mootummaan fudhate injifannoo olaanaa ta'uu isaati kan uummanni ibsaa jiru. Sababni isaas uummanni sodaa nageenyaarraa kan ka'e yaaddoo guddaa keessa ture. Baarratti lixarratti giddugaleessa irratti dabalatee humnoonni juntaa kun humnoota adda addaa fo'anii ergachaa akka turan hin beekama. Humnoonni isaan ergatan kun immoo aggaamii ajjechaa kaasee amma qabeenya barbadeessuu fi nagaa uummataa gooluu miidiyaattis fayyadamanii yaaddessuudhaan uummata hojii idilee isaa irratti akka hin bobbaanee fi hojii guyyaa guyyaa isaa irratti bobba'ee jireenya isaa akka hin mo'anneef dhiibbaa olaanaa geessisaa ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan jabaatee olaantummaa seeraa kabachiisuuf nageenya uummataa mirkaneessuun amman bu'a qabeessa akka isa taasisuu fi hojiin hojjetuufis milkaa'ina akka gonfachiisu kan nu agarsiise ta'uu isaati. Gama biraatiin immoo uummannis har'a waadaa gale keessatti agartaniittu ta'a. Nuti sadarkaa keenyatti hojii nurraa eegamu bahannee paartii badhaadhinaatii fi hooggansa Dooktar Abiyyi deeggarraa kan jedhu sun ergaa guddaadha. Sababni isaas hundi keenya biyya keenyaaf hojjenne kaane malee biyyi kan qaama muraasaa yookaan garee tokko miti. Sadaffaa irratti irra guddeessayyuu ilaalchi kanaan booda Itoophiyaa injifataa taasisu uummata Itoophiyaafis milkaa'ina fiduu danda'u immoo ilaalcha yaadaan dorgomuuti malee finxaalessummaan eenyuun akka hin baasnee fi aadaa uummataa wajjin hidhataa akka hin qabne dhaamsa kan dabarse ta'uu isaati. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa hoogganaa ittaanaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa toora bilbila irratti argamtanii dhaamsa dabarsitaniif. Galatoomaa. Hayyee daawwattoota oduuwwan hiriiraa keessaa baanee ammoo gara oduuwwan idilee qabanitti kan dabaru ta'a. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Chaansilara Jarman Angela Merkel waliin bilbilaan mari'atan. Marii hooggantoonni lameenii kun haala yeroo Itoophiyaa fi dhimma weerara vaayirasii kooroonaa irratti kan mari'atame ta'uun himamee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fuula tiwitaraa isaaniitiin tumsaa waloo misoomaa fi dinagdee Itoophiyaa fi Jarman cimsuudhaa fi Chaansilarri Jarman Angela Merkel wajjiniin mari'achuu isaanii ibsanii jiru. Itoophiyaan damee turizimii irratti akka caalatti fayyadamtuu fi waajjirri turizimii irratti hojjetu maqaa maay Itoophiyaa jedhuun hundaa'ee jira. Biiroon bakka pirezidaantii Saahilawarq Zawudee fi ministeerri muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleeny argamanitti kan hundaa'e ta'uun himame. Biirichi biyyattiitti gama yaa'iiwwan garaagaraatiin agarsiisaa fi imaloota garaagaraa akka Itoophiyaan fayyadamtu taasisaa jedhan. Biirichi xiyyeeffannoon yoo hojjete damee turizimii irratti jijjiirama guddaa akka fidu pirezidaantii Saahilawarq Zawudeen hubachiisaniiru. Labsiin galmee paartilee siyaasaa fooyya'ee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee har'aa ta'een labsii galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo 1662/2011 keewwata 31/3 fooyyessee jira. Mana marichaatti walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota seeraa haqaa fi diimokiraasii obbo Abbuu Bakrii gabaasaa yaada murtoo dhiheessanii jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo marsaa 6ffaa guutuu biyyattiitti baran raawwatamu ilaalchisee kaadhimamtoota dhuunfaa filannicha irratti dorgomaniif mallattoo nama 5,000 akka walitti qaban labsii dirqisiisuu fooyyessuun walakkaan akka hir'atu ta'ee jira. Kanaanis kaadhimamaan dhuunfaatiin baay'ina mallattoo barbaachisu 2,500 fi isaa ol akka ta'u murtaa'ee jira. Qaama miidhamtootaaf ammoo kanaan dura mallattoo 3,000 gadi akka hin taane kan ajaju mallattoo 1,500 fi sanaa ol akka ta'utti fooyya'uun ragga'ee jira. Keewwanni 32
lama kaadhimamtoonni paartilee siyaasaa mallattoo deeggarsaa sassaabuu qaban sababa weerara vaayirasii koronaan hojiirra akka hin oolle murtaa'eera. Kanaanis keewwanni 32 muraan lama kaadhimamtoonni paartilee siyaasaa mallattoo deeggarsaa akka sassaaban ajaju kun filannoo marsaa ja'affaa baranaatiif hojiirra hin oolu jedhameera. Giftii Diree Zinaash Taayyaachoo wiirtuu faawundeeshinii Diibooraatti mana barumsaa fedhii addaa ijaarsuudhaaf dhagaa bu'uuraa kaa'anii jiru. Manni barumsichaa faawundeeshinii Diibooraa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti kan ijaaramu ta'udha. Manni barumsichaa fedhii addaa sadarkaa lammaffaa barattoota dhukkuba ootizimii qabaniif hojjetamu. Kanaaf waajjirri Giftii Diree birrii miliyoona 19 ramadee jira. Giftii Diree Zinaash Taayyaachoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo wajjin dhagaa bu'uuraa ergaa kaa'anii booda wiirticha keessatti biqiltuu dhaabanii jiru. Odeeffannoon kun kan waajjira Giftii Direetti irraa argamedha. Torban kana gama dippiloomaasiitiin hojiilee milkaa'oon hojjetamaa turuu himsa ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftii dhimmoota gurguddoo sadirratti ibsa turbe har'a kennanii jiru. Deeggarsa namoomaa naannoo Tigraayitti taasifamaa jiru haala daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa ijaarsa dandeettii irratti hojiilee gurguddoo torbee darbe keessa hojjetaman ta'uu eeranii jiru. Pirezidaantiin Riippaabilika Dimokiraataa Federaalaa Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee torbee darbe keessa Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo daawwachuu isaanii kaasuun biyyi Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo hooggantummaa gamtaa Afrikaa waan fudhattuu fi dhimma hidha haaromsaa irratti waliigaltee biyyoota yaa'aa gadii faana taasifamu milkeessuu irratti hojii hojjetamuu qabu irratti mari'atameera jedhan. Akkasumas ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Makoonen ambaasaaddaroota biyyoota adda addaaf ibsa hubannoo gabbisu kennuu isaanii ambaasaadar Diinaa Muftii himaniiru. Itti aanaan muummicha ministeeraa namoota adda addaa hayyoota adda addaa biyya adda addaa simataa turanii kana keessa Filippo Grandean jedhaman UNHCR komishinarri UNHCR dhufanii ture. Biyya gubbaatti wanta hojjetamaa jirus ilaalanii ture. As deebi'anii immoo biyya keessatti wanta deemaa jiru hunda itti himamee ture jechuudha. Atlantic kan jedhamu think tankii Ameerikaa keessa jiru. Warri bulchaa Baayiden amma haarawaa jiran bakka jiranittis itti aanaan muummicha ministeeraa biriifingii kennaniifii ture haala biyya keessa deemaa jiru itti ibsaa turan jechuudha. Ministeerri hajaalaa Somaalees as turanii Itoophiyaa fi Somaalee jidduutti walitti dhufiinsi jiru akka cimu fedhii qaban ibsanii jiru. Biyyoota lamaan jidduu walitti dhufiinsi jiru cimuu akka qabus fedhii qaban himanii jiru jechuudha. Muummichi ministeeraatii fi ministeerri hajaalaas haaluma kanarratti illee fedhii gara Itoophiyaatiin jiru ibsanii ni jiru jechuudha. Ambaasaadaroonni Awurooppaa biyya keenya jiranis haala yeroo biyya keessa jiru irratti ibsa babal'aa argatanii turan jechuudha. Muummichi ministeeraa dur obbo Hayilamaariyaamii fi itti aanaan ministeeraa ambaasaadar Reedwaan jidduu kana Keeniyaa dhaqanii ture. Keeniyaa daawwatanii ture. Ergaa ministeera muummicha ministeeraa Dr. Abiy qabatanii dhaqanii ergaa kana pirezidaantii Uhuritti kaleessanii ture. Walitti dhufiinsa Keeniyaa fi Itoophiyaa jidduu jiru cimsuudhaaf fedhii jiru ibsanii jiran jechuudha. Pirezidaantii Uhuruunis asirratti fedhii qaban Keeniyaan Itoophiyaa wajjin walitti dhufiinsa fedhii guddaa akka qabdu ibsanii jiran jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun torbee kana miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa raawwii ministeeraa dhimma alaa gamaggamuun hanqinoota jiran akka fooyya'anii fi ciminoonni jiran gara fuuldurattis cimanii akka itti fufaniif kallattii kaa'uu isaanii ibsanii jiru. Ambaasaadar Diinaa Muftiin. Paarlaamaanis hojii ministeera hajaa alaa ilaalee ture. Cimina jirus dadhabbii jirus addaan baafatee ilaalee ciminaafis akka itti fufamu dadhabbiinis akka fooyya'u haala jiru hunda ibsee deemee jechuudha. Gara biraatiin warra paarlaamaa komitee adda addaa keessa jiran jidduu kana waan adda addaa irratti tireeningii dhimma hajaa biyya alaa irratti dhimma
walitti dhufiinsa biyya alaa wajjin irratti tireeningiin adda addaa kennamaafii jira jechuudha. Giddugalli galtee oomishaawwanii fi tajaajila qonnaa qonnaan bultootaaf galtee qonnaa gatii madaalawaan akka argatan taasisaa jedhamee jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Booraatti giddugalli galtee fi tajaajila qonnaa bootee birrii miliyoona 5 hojjetamee eebbifameera. Abdul Naasir Jamaal. Oomishtummaa qonnaa dabaluu keessatti dhiheessiin galteewwan qonnaa gahee olaanaa qabu. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Booraatti qindeessummaa eejensii tiraansfoormeeshinii qonnaatiin giddugalli galtee fi tajaajila qonnaa bootee eebbifameera. Giddugalli kun birrii miliyoona 5 kan ijaarame yoo ta'u, qabiyyummaan isaa kan qonnaan bulaa Kabbadaa Beejigaati. Qoricha farraaramaaf keemikaala adda addaa duraalee fe'een qaba jechuudhaaf maalichaan naannoo kanatti kuduraan muduraan baay'ee oomishamuufu isaan immoo qotee bulaan keenya rakkoo baay'ee waan qabuuf rakkoo isa furuudhaaf biyya kanatti oduun kana osoo giddugala qonnaa kana ijaaree qotee bulaan ni fayyadama rakkoo tokko keessaa hin ba'a ani ni fayyadaman ta'a. Giddugalichi qonnaan bultoota naannawaaf galtee fi makaanaayizeeshinii qonnaa